Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun kan daawwachaa jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dhiyeessinudha. Sagantaan furtuu dhugaa torbaanitti sagantaa guyyaa tokko qabataa isiniif dhiyaatu waggaa kana guyyaa lamatti jijjiiruun isaa ni beekama. Asiin booda sagantaa kennaa guyyaa lamaan haga Waaqayyo nu gargaareen qopheessaa akka dhiyeessinu asumaan isin beeksisaati. Guyyaa har'aas keessummaa addaa walakkaa kennaa qabna. Keessummaan kun eenyunni ka jedhu fuula isaanii asiin duras inuma beektan, karaa lallaba isaanii bareedaatiin beektan. Har'a ammoo keessummaan kunini namni kunini eenyunni ka jedhu jalqabarraa haga guyyaa har'aatti seenaa isaanii kan jiru waliin dhageenyaa irraa barattan jennee abdanna waan ta'eef hanga dhumaatitti nu wajjin turaa isiniin jenna. Doktor anaa dhufu. Baga nagaan gara furtuu dhugaa dhuftan. Baga nagaan eedde baga naafferuu keetiifis galatoome. Ishi Waaqayyo sinaa eebbise. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa keessummaa guyyaa har'aa waliin bal'inna gara sagantaa kennaatitti osoo hin deemne waan dhikeenna akka nu eebbisu akka nu barsiisu waan tokko isaan irraa akka barachuu dandeenyu waa kadhannaa haa kadhannu. Galanni ni fulfinni keeti Waaqa mana samee jirtu. Guyyaa har'aa haala kanaa waliin nu qabde doktorii waliin gaafiif deebii akka goonu hiree waan nu kenneteef maqaan kan kee dachaa golfaate haa ta'u. Waaqayyo si kadhadha sagantaa kana kan daawwachaa jiru obboleessi kee obboleetti tiyya haati tiyya abbaan kiyya. Yaa Waaqayyo seenaa jireenya doktorii irraa baratanii waan tokko jijjiirama akka irraa argachuu danda'an si kadhadha maqaa Gooftaa Kiristoostiin ameen. Ameen. Egaa doktor kabajamtoonni daawwattoonni furtuu dhugaa maqaa keessan asiin durallee hin beekani angaruu hagammaa maqaa keessaniin dhoofne mee isin eenyunni? Ani Koorsoo Gudee jedhama. Haati tiyya Jambaree Duulaa jedhamti. Kadhaladhee guddadhe naannoo Kuyyaraati. Adventistii kolleejjii mana barnootaa naannoo sanitti dhaladhee guddadhe. Yaa Waaqayyo sinaa eebbisu Doktor Koorsoo Gudee jedhamani. Doktori isaan maqaa ofii qofaa waamani. Kanaaf isinii beeksisaa. Doktor mee haala guddina keessanii? Haalli guddina kiyyaa yoo maatii irraa jala qabeetiin hin jedhu ani maatii obbolaawwan nama 12 nu haati teena hanu deette dhiira 6 fi durba 6 hundi kennaa hin jirra galata Waaqaa. Ameen. Maatii keessaa yookiin ijoollee keessaa nama 6 dhiira keessaa nama 3 abbaan kiyya haadha teena lammaffaallee hin qaba. Haadha lammaffaa irraallee obbolaawwan 7 qaba. Walii galatti nama 19 namni 19 hundinuu hin jirra galata Waaqaa. Ameen. Isinuu gosa tokko taatan jechuudha. Yaa maqaa Waaqayyo ko ulfaate haa ta'u Doktor Koorsoo Gudee wajjin jirra. Doktor mee haalli barumsa keessanii maal fakkaata? Barumsi kiyya ka jala qabe anini fedha maatiitiin alatti ka jala qabe naannoo kennatti ani jalqaba loowwan tissaa jabbilee tissuun jala qabe booda loowwan tissuu jala qabe yeroo an loowwan tissuu ijoolleen naannoo kenna mana barnootaa ka deeman arga. Gama Xurgeellee laga dhadhaaba ce'aatiin mana barnootaa karaara hedduu naannoo hospitaalaa injira achi deemu. Gariin ammoo manni barnootaa xinnoo takkatu ture Bayyanee Badhaasoo Timirti Beetta jedhamtu achi deemu. Gariin ammoo Kuyyara Adventistii illee deemu. Kennaa kana alloon wanti isaa namoota kanneen argee dharra'aatiin hin ture. Hiriyoota keessan jechuudha. Hiriyoota kiyyaa amma anillee mana barnootaa dhaqu malee jedhee yaada'e. Gurbaa durbii kiyyaa tokkoon mana barnootaa deemuu barbaadaa jedhe inni mana barnootaa Kagash Bayyanee saniif barata. Maarree saantibii qopheeffadhu naan jedhe achi saantibii soqatoo soqadheetiin boqqollaa soqatoo soqataniin beektaa miti. Boqqollaa soqatoo soqadheet birri tokkotti gurguradhee birri tokkotti san qabadhee horii udumatti saaru loowwan lafumatti dhiiseet mucaa faana badee mana barnootaa dhaqe. Horii warri eegi jedhee sin baase. Inni dhaqee achitti manni barnootaa darima tokkotti sunuu daaraa irra keessi isaa simintoon afameen jiru daaraa. Amma dhaqeetiin hin jedhee achi dhaqii kunno maskootii san achiin ka galmaayannaan jedhee gurbaan. Yoo dhaqeetiin jedhu namichi galmeessuu beeka maqaa isaallee amma dhaa'uun barbaadu.
achi taa'aa maal barbaadda naan jedhe. Maal barbaada barachuu barbaada jedhe sodaata. Huleen teettu hin jiru iyyuu qacci achi lafa san hulee san teette barattaa naan jedhe. Hin baradhaa jedhe. Maarree birri sumuna fides jedhe. Birri tokkotti qabaa sumuni soqatoo soqadheetinin deebi'aa torbaan jedheen. Kafalteellee soqatoo soqattaniitu. Achi na utaalee hin deemtu amma asiita jedhe maskootii natti cufe. Sanuu horii gattanii maasa Horii gateera ani fiigichaan amma ilaala baay'ee fiigichaan horii barbaaduuf yoo deemu horiin argine iyyuu galuu hin sodaadhe galgala akka marattuu gara manaan baay'eetiin hin jedhu horiin midhaan nama balleesseetiin galeera abbaan kiyyaa bakka ibidda uffatee na eegaara. Eessa dhaqxe naan jedhe isa dhaqxe naan jedhe yooma san deebiillee inni na qabee inni na tumee hin booyee hin himadhee bakka dhaqe boodarra narraa dhoogganii achiin boodatti lamuu akkanallee jettee mana barnootaa deema jettee duriyyee ta'uuf yoo san duriyyee taate jedhan. Yaa iskoola deemuun duriyyee taate jedhanii. Duriyyee ta'uuf akkana taate jedheen naallolee achiin boodatti waggaa sanii hin godaanne looniin. Looniin gara laangannoo godaanna ganna bona gara baddaa godaanna reejjitti. Amma hennaan sun hennaa gara reejjii godaana waan ta'eef gara reejjii godaanne. Achi godaanneeti bakka an mana barnootaa irraa bade jedhee ima booya. Achitti illee boo'u jala qabee jennaani haati manaa obboleessa kiyya idaayyaa turte isiini abbaaya mucaan kun maaliif booyaa dhiisaa akka innillee akka hiriyoota ofii haa baratu jettee naa kadhatte. Soddaa ofii jechuudha. Soddaa idaayyaa ofiillee beeke. Idaayyaa bakka garaa naa laaffifte naa eeyyamanii manni barnoota akka tasaa ta'eeti yoo sanii Gondee timirti beeti mana barnootaa gondee aniit abba Silviyoo jedhaniit kaatolikii mishiinii leephis irraa achitti mana barnootaa wayii ijaaruu jala qabaniiran. Achi dhanne ijoollee waliin. Achi gallee achi fidala jala qabee barcumaallee ufumaa bocataa mokkonni isa murreeti gaara duuromunni baay'ee waan jiruuf ufumaa bocanneeti dhandhee qabamne makkallaa dirreeti makkallaa san irra teennaa. Ka irratti barreeffannullee makkallaa biraatitti dirreet isa irratti barreeffanna achitti qubee jala qabe qubee amaariffaa achi jala qabe garuu manni barnootaa sun hagana mulullee waan guddatee hin jirreef ani ennaa maraa kuyya raggaluu boo'icha keeyyatti fuufe. Waggaa itti aanu eeyyama argadhe mana barnootaati isin kaffalu barachuu hin dandeetta kanaan ka jedhu eeyyama argadhe kuyya ragalee. Abbaa keessanirra. Kuyya ragalee. Kuyya rakkitti galeen hojii naa kennanii hojjetaa barachuu jira yoo san. Achitti achi seenee achitti barachuu jala qabee kuyyara elementeerii achumatti xumuree achi kutaa 7-8 karaara hedduutti xumuree deebeet kutaa 9 haga 12 kuyyara deebeet achitti xumure. Yaa seenaan keessan seenaa baay'ee ajaa'ibaati. Lafa taa'uuf eeyyamamaa ta'uu irraa kaatanii barcumaa mana bocattanii iskoola deemuu qabsiistanii achi kaatanii urgii adda doktorii kanaan baatan. Nama diida kana jirtuuf rakkina keessa jirtaa dadhabdee jirta ta'a. Rakkoo baay'ee keessa jiraachuu dandeetta ta'a. Garuu hin danda'ama. Doktor salphaa ture deemsi kunin barcumaa bocatanii dhaquun uumamti kunni. Salphaan turre keessattuu waa'een barnootaa hin beekamu naannoo keenyatti namni barnoota ijoollee erguu hin barbaadu. Guyyaa mana barnootaa dhandhee hennaa gallu galgala huleen itti qo'annu hin jiru. Kurraazii jedhanii amma namni kurraazii tana waan beeku natti hin fakkaatu. Gaazii itti buusanii carqee itti godhanii isii ol boba'etti isii sanuu bitachuu hin danda'amuuf. Isiin warri qabaataani. Qabaata sanuu qaba. Qabaata sanuu qaba. Nu warri sani deeggarsa hin qabne maal goona? Muka guyyaa baqassinee qoraan baqassineet ibidda galgala yoo innaa hurbaata maatiin godhu ibidda bira teenne akkana yoo teenne ammoo waan nu golguu fi garana garagallee gara ibidda akkanatti qo'anna. Akkanatti qo'anna. Innaa akkasiin qo'ataatiin hin turre kabiraallee adeemsi salphaa hin turreeyyuu baay'ee wanti abdii nama kutachiisaa baay'eetu ture kana maraa keessa darbee
yoo san durriyyee taata ka jedhan amma doktorii ta'e. Yaa maqaa waaqaa koo ulfaate haa ta'u doktor achirraa kaatanii ibiddaan qo'achoo irraa kaataniit mana barumsaa olaanaa seentan. Mee mana barumsaa olaanaa eessa seentan eessa deemtan? Ani mana barnoota haga seene wanti tokko hamilee kiyya ka ol na kakkaase maali sitti fakkaate. Yooma deeggarsallee hin qabne barnoonni naa qajeele hennaa maraa qabxii gaarii argataatiin hin darbaa elementary hennaa barataatiin hin ture kutaa lamarraa gara sadaffaa utaalee waggaa tokko keessatti nama utaalchisan yoo san nama jabaa yoo ta'eetiin hin jedhe. Akkasuma inni kun ammoo hamilee naa kenne. Hamileen kiyya waa ol ka'aa turee fi barnoonni naa galaa deeme barnoota kana naa galaa deemu kutaa 5 odumaan barataaru abbeeraan kiyya intala agareenillee gaarii taate amalleellee gaarii taate si argeera fuudhii haatee bira keetteetuma barattaa fuudhi naan jedhe. Ani yoo san waan isaa deebise hin beekneeyyu. Gara barnootaaf hindiin dhaqee achi maastersi kiyya fudhadhee gaafa deebe abbeeraan kiyya natti hime maal akka yoo san isaan jedhe. Yoo san waan naan jette beektaa naan jedhe. Ani hin qaabadhu jedheen. Kanaan jette yoo sani oduu barnoonni na dhibaa jiraate yoo fuudhellee womaa miti. Amma oduma barnoonni akkana naa galu intala yoo fuudheetiin hin jedhe barnoonni tun na harkaa baddii na dhiisi naan jette yoo san qaabattaa naan jedhe. Annaa haala san keessa darbine haalli salphaa hin turre fagoo deemnaa shashaa naannoo keenya hin beektaa kuyyara dhaquu fi qonna keessa deemnaa qamadii yoo dheeratee jiraate miciicaan margee yoo jiraate roobni hin roobaa fixeensa kana keessa deemnaa uffanni shamiziin tokkottiin uffanni sun nurra shamtee dabtara keenya bobaa jala qabanne akkasiin deemna. Haala rakkootiin cimaa ture. Finfinnee Yuunivarsiitii Finfinnee seentanii turtan. Finfinnee Yuunivarsiitii seenee ture yoo sani qabxii argachuun Yuunivarsiitii seenuun cimaa ture. Ani elementary illee kutaa ministiri jedhanii kutaa jihaati fattanamanii yoo sani qorumsatu ture ka biyyoolessaa isallee tokkoffaa ta'eetiin hin darbe waan inni gargaare kutaa 8 akkasuma darbe akkasumaan itti fuufeetiin haga kutaa 12 illee sadarkama gaariin deemaatiin hin ture warra hin darban jedhanii eegan keessa nama tokko ture. Achitti baradhu wanti tokko irrasii deebi'eetiin hin jedhu maal inni kutaa 11 uduma barataaru doormii gale. Yoo san warra qabaa ta'atu warra ministeerotaatitu ijoollee doormii galfata. Achitti Mr. Patersen jedhaniitiin inni pirinsipaalii ture keemistirii na barsiisaa ture inni doormii na galche. Achitti barataatiin hin ture. Qabxii waggaa duraa san hennaa fudhadheetiin hin jedhu akka tasaa ta'e abdii wanti nama kutachiisa qabxii yuunivarsiitii na seensisuun arganne. Nama gara 25 mojahaatitu qorame nama 2 bichatu qabxii yuunivarsiitii seenu argate waggaa san. Namni 2 dippiloomaa argate namni 2 yuunivarsiitii ka seensisu argate ani sanuu dhabe. Abdii kutadhe. Waggaa lammaffaa itti deebi'ee yoo fudhadhee yoo hin jedhu qabxii gaarii argadhe. Qabxii gaarii argadheet yuunivarsiitii seenee. Yuunivarsiitii seenee yaa'u wanti adda addaa haalli adda addaa na qunnamaatiin hin ture achitti illee hennaa beeraawii wuttidirinaa agalgilooti jedhanii yoo dhageettee jiraatte hennaa dargeetii dargaggoota fuudhatuma karaa irraa gara waraanaa ergaatiin hin turani. Namni yoo san qabxii argatee yuunivarsiitii seene du'a san jalaallee nama bahe. Yuunivarsiitii akka fooyyatti seenanii fuudhanii haayiskuulii irraa fuudhanii elementeeruulee adda addaatii fuudhanii. Kanaaf amma achi seenee aniin achi amma bayuu barbaade. Naamijaa'uu dhabee jennaan bayuu barbaade. Yoo bahe ammoo fuudhaniitiin amma lafa na dabarsanii biyya waraanaa dhaqa jedhee sodaataatiin hin ture. Garuu achi hin bahe waggaa lammaffaa irra bahe
kuyyaratti deebisanii yooma san barsiisaa godhanii na qacaran. Eshi doktori achi kuyyara deebitanii doktorii taatanii qaxaramtanii yuunivarsiitii maa baatan? Yuunivarsiitii rakkoo adda addaatitu na qunname. Anin keemistirii jaaladha. Keemistirii dipaartimentii seenee keemistirii barataatiin hin ture waggaa lammaffaa hinnaa baradhu nu ijoolleen adventistoota baay'een kennaa guyyaa sanbataa cherchii deemna. Cherchii oollee galgala galla. Kiyya ammoo akka tasaa ta'e keemistirii waan ta'eefi kilaasii uduu ta'e meekaappii ijoollee irraallee koppii godhatteetiniin qo'atta. Laaboraatoorii hennaa maraa piraktikaaliin hennaa maraa guyyaa sanbataati. Kunillee itti dabalamee rakkoon kiyya ka addaallee itti dabalamee akaadaamik performaansii kiyyatti gammachuu dhabe. Sanbataa waan hin baranne. Gammachuu dhabe amma wanti kunini na tolaa hin jiru mee gadi dhiisa jedheeti gadi dhiise. Yaa waaqayyo sinaabi sababii sanbataa irraan ka'ee barumsi keessan itti isinii fufuu hin dandeenye jechuudha. Kabira gaafin isinii qabu doktorii isin kan itti dhalattanii guddattan maatii musliimaa keessa naannoon keessan musliimaan baay'ata. Attamitti gara adventistii dhuftanii adventistii dhufuu qofaallee oduu hin taane kutataa akkanaa yuunivarsiitii seentanii sababii sanbataatiif hin baradhu jettanii haga dhiistan dirasii akkamitti taatanii? Ammas amantii keessaniin cimaa durumarraa akka cimaa taatan mul'isa akkamitti kutataa akkana taatan? Waaqaatu nama gargaara ani amantiin cimallee jedheellee of yaadu garuu tattaaffii godhaa haga waan na gargaareen waaqa kiyya kadhadhaa. Anini ittiin utaallee iyyuu amantii kiyya jijjiiruuf islaama ture ani. Islaama ture ennaa garii ennaa gara reejjiititti godaannu sheekatu ture sheekatu nu qaraasisaa masgiidatti lohi jedhaniitiin waan akka xaawulaa harkaan bocanii isaan cileen irra barreessaatiin aliif ba'a ta'a jedhaatiin isa jalqabnee turre. Qaraa'uu jala qabee ture. Wanti tokko beektaa rooba itti qajeele kana maraa ani garaan godha. Hisattaniitu godha. Yoo loonti sellee garaan eddan. En quubsa loowwan. Gaafa iskuulaa biraa deemtan san malee. Gaafa selee. Lagallee yoo dhaqillee naan jedhanii lagallee dhaqee namni daddafee deebuna. Kanaafi yoo sallohii sanillee hennaa boceetiin hennaa qara'u sanillee haara gaariin qara'aatiin hin ture. Garuu uduu itti baay'ee hin fuufne barnootaaf gara kuyyaraa deebi'e. Kuyyara galee kuyyara elementarii irraa qabee haga haayiskuulii matsaaf quddusii hin qo'adhaa barnootaaf baradhaa booda irratti ammoo haga kutaa 11 gaheetiin hin jedhe sagantaa maranaata atitu ture ijoolleen dargaggoonni baay'ee isaan waliin hiriyoota ta'anii isaan ammoo maalii fi atiin gooftaan fudhanne jedhaniitiin na ragaa naa ba'u booda irratti murteeffadhe kutaa 11 hennaa jiru cuuphame. Waaw ka kutaa 11tti kuyyara seentan 11tti. Kudha tokkotti seene kuyyara. Kudha tokkotti cuuphame. Cuuphamtani. Waaqayyo ulfaatu. Sagantaan maranaataa anillee hennaa kuyyara ture maranaataa keessa tajaajila ture. Sagantaan maranaataa baay'ee bareedaa ture. Maalirraa akka amma inni jiru hin beeku. Garuu yoo keessa jiraattan warroonni maranaataa keessa jirtan maranaataa akka jabeessitan lubbuu namaa karaa ittiin deebi keessaa karaa tokko akka jabeessitan kanumaan isinii dhaamaati. Doktor luba ta'uuf yaaddanii beektanii yoo taani karoora qabdani. Luba ta'uun waamicha natti fakkaata. Waamicha dharraa kiyyaa miti yookiin dharra eefii miti ka ta'u. Waamichi dhufeetiin hin jedhe namni luba ta'a hin dibameetiin luba ta'a. Akka namaatitti ani luba ta'uu fi dharraallee hin qabuyyuu. Luba ta'uun aarsaa hedduu gaafataa ijji namaa sirra jiraataa maatii kan kee saba kan kee mana sagadaa kan kee kanneen tajaajilu irratti waa hedduu sirraa eegama. Kanaafi hafuurri waaqaa gaafa nama waame hafuurri waaqaa sun nama hin tooyataa isaan masakkama haga ammaa waamicha san hin arganne iyyuu an luba ta'uuf hin dharraani jecha.
yaa wanni tokkottiin asuma isinii himu maybe waamaniituma ordandii isinin goone isinin dibne malee hojii lubaa hunduma hojaa jirtanii isumaaf isin gaafadhe sa'aatiin kennallee akka nu jalaan deemne mee Dr. Kuyyara deebitanii barumsa eegaltanii gara Hindii deemtan Hindii mee seenaa attamii gara Hindii deemtan achillee Philippines illee deemtanii ta'u waan ta'eef gaggabaabsaa naa kenna. Hindiin ka deeme si gabaabsuuf waggaa 3 haga hojjadheen boodatti yoo sani ka pirinsipaalii Kuyyara tureetiin jedhe Mr. Dr. Finki jedhaniiti hojii baay'ee na hojjechiisaatiin ture akka garbichaatitti nama hojjechiisa. Akkuma qarasiin jedhe waa hojjedhu kana garaan hojjedha na xiinxalleen alaale kanaafi nama kana barnootaaf erguu qaba jedheetiin murteeffate achiin booda ufumaa horii bakka biraatti argate natti fakkaata deemii Hindiin deemii baradhu jedhe yookiin Jamaayikaa yookiin Hindiin deemii naan jedhe Jamaayikaa deemuuf yoo sanii piroosesiin isaa dheeraa waan tureefi an Hindiin filadhe. Hindiin deeme waggaa 3 haga hojjadheen boodatti Hindiin deeme achitti barnoota kiyyaa ka kuteetiin hin ture san hin xumuree itti fuufeetiin Andrews University Northern Extension Campus Isbaaseer College qaba Hinditti achiin itti seeneetiin education masters degree kiyya fudhadheetiin gara biyyaa deebi'e. Biyya deebitanii Kuyyara hojjaa turtanii ammas diqqoo osoo hin turre Philippines deemtanii. Kuyyaratti haga deebi'eetiin jedhe department head ta'e department head of art and science ta'eetiin hojjadhe waggaa 6 hojjadhe waggaa 6 kana keessatti akkuma deebeen waggaa 1 hojjadheeti intala fuudhe. Okay. Hin fuudhe waggaa 6 kana keessa ijoollee 3 godhadhe. Amen. Ijoollee 3 haadha manaatii waliin ammallee Philippines deemiti doctorate kan kee baradhu naan jette churchiin kolleejjii tuna erge akkasiin deemeetiin Philippinesitti Adventist International Institute of Advanced Studies ka jedhu sanitti educationin ammallee PhD kiyya fudhadhe. Gosh, adeemsi keessan baay'ee dheeraa akkuma qara jennee lafa taa'u barcuma bocatanii taa'u irraa kaatanii internationally biyya adda addaa deemaa barattan kun namootaaf barumsa guddaa ta'a jedhee amana haga Philippines deebitan doktorii taatanii dhuftanii qara obbo Korsoon ka turtan Dr. Korsoon taatanii maqaalee jijjiirattanii dhuftan maatiin deemtanii jechuudha waaqayyo isin eebbise haga deebitan Dr. Korso ES president ta'ee hojjetaa ture. Namoonni baay'een gammadanii nama kennan nu hojjetaara uduma jedha dingatuma kaatanii Keeniyaatti abjettan maaf deemtan? Hennaa Philippines deebi'u ani dharraa kiyya hin turre gara biraa hin deemallee jedhee hin yaanne ture. Hin deebi'ee hojii jala qabee yeroon sun yeroo cimaa ture. Yeroo beeta kiristaaniin naannoo keenyaatti Arsiitii fi Yuuneenii wal dhabbii qaban ture kolleejjiin illee hedduu kanatti rakkataatiin hin ture namni achi hojjatoonni illee bakka lama wal qoodanii turanii cimaa ture. Garuu ani nama hojii sanatti kennanii yaa waan dhana meeshaa nagayaa godhii natti fayyadam jedheetiin waaqa kadhataatiin hin ture. Akkuma san waaqayyo meeshaa nagayaa godhee natti fayyadame. Hojjatoota bakka lamatti qoodamaniitiin kun warra Yuuneenii deeggaru kuuwwan warra Arsii deeggaru jedhanii bakka lama qoodamaniiran kana bakka tokko godhee haala gaariin hojjetaatiin hin turre achi irraa itti fuufneetiin Arsiif Yuuneeniin illee akka walitti deebi'eetiin jedhu tattaaffii guddaa godhaatiin hin ture. Kuyyara jala qabe araarri sun Kuyyara jala qabe hin qaabadha gaafa warra Yuuneeniitii fi warra Arsii fildii biiroo kiyyatti walitti qabeetiin hin ture wal dhabbii guddaatu ture harka 4 yaalii gooneet harka 5ffaa irratti nu milkaa'eetiin araarri sun raawwatame konfiraansii ka godhamuu ga'eeru waamicha argadhan gara Keeniyaa deemuuf baratoonitti waamicha argadhe hin deeminnaan jedhaa turanii anillee garaa lama ta'eetiin yaadaatiin hin ture garuu kutadhe maaliif ijoolleen illee mana barnoota afaan Ingiliffaa kana waan barataatiin hin turtee fi amma carraa kanallee haga dhufeetiin hin jedhe keessattuu ijoolleen baay'ee gammadanii kanaaf murteeffadheetiin hin deeme'an gara Keeniyaa. Waamichatu isinii dhufnaan hin deemtanii? Waamichatu dhufee achi deeme.
yaa waaqayyo hennaa ufiititti iddoo tokkotti yoo isa dhagaaniitiin jedhanii iddoo tokkotti yoo mishiinii keessan xumurtaniitiin jettan mishiinii biraatiif nama dabarsa waaqayyo haala kanaan isiniif fayyadamuu isaatiif hedduu waaqa galateeffannaa mee baaraatoon turtiin keessan maal fakkaata? Baratooniin hennaa dhaqu ammallee wantummaan achi na waamaniifuu hojjataan bakka lamatti citee ture achittillee. Vice President for Academic Affairs Presidentitti gidduu rakkoon guddaan uumamee mootummaa irra wal geessanii barattoonni illee san irraa kaka'eetiin jedhi jeequmsa uumanii dormitorii illee gubanii turan. Kanaafi namicha Vice President for Academic Affairs san achi kaasanii waan turanii fi bakkee san ka bu'e'an nama lammaffa jecha achi bu'ee ta achi dhaqeetiin jedhe ani haalata ittiin hojjadhuuma tokkollee wanti jijjiireen jiru dhugaa sodaachisaa ture achi biyya san yoo dhaqeetiin jedhu kuyyaratti namni naannoo doktorii namni ta'e yeroo sanii na'uma. Baratoonni yoo dhaqu doktoroota piroofeesaroota gara 20 30 40 qaban. Ana ammoo fireeshii gana waggaa baay'ee yoo hojjadheen jiru. Garuu waaqayyoon kadhadheetiin hin deeme nan saalfachiisin biyya ormaatitti illee jedhee waaqa kadhadhee deeme akkuma san nan saalfachiifne dubbisii gabaabsuu fi dhaquun kiyya baay'ee itti gammadanii tokkummaan uumame gammachuu guddaan na simatanii naannootti cheerchii adda addaa gara cheerchii 3 asii Dr. Oxenholtin irraa horii argataatiin hin turre achitti ijaarsisaatiin hin ture. Waggaa 9 achi ture doktorii ture associate professor ta'eet achi deeme. Associate professor of education ta'eet achi deeme yeroo deemu bakkee kana siif hawwinaa hin deemin jedhan ijaarsonni naannoollee natti bayanii bakkee kana namichi amma pirezidaantii kun namuma naannoo kennaallee yoo ta'eetiin hin jedha amma inni soorama bayaara atiin iduu turte naannoon illee baay'ee si fudhateera si jaalataa gaarii hojjattaa turi jedhaniitiin na kadhatan. Ana amma maatiin kiyyaa qalbiin isaanii illee ka'eera ijoolleen lamaan waggaa 4 duratti barnootaaf as dhufaniiranii isaan illee gargaarsa barbaadu kanaafi deemu manaa wayya jedhee achi deeme. Mishiiniin keessan dhumateera. Waggaa 9 haala gaariin enna kuyyaraa dhufu sodaataa dhaqesiin jedheera miti. Amma yoo laaleetiin hin jedhu baga dhaqee jira. Achi dhaquun kiyya eebba guddatu ture. Eebba guddaa argadhe biyya ormaati hojjachuu anin kuyyara dhaladhee guddadhe achuma hojjadhe jalqaba ka baratooniin dhaqe baratoonitti haala gaariin hojjataatiin hin ture jaalala gaarii qabna ture naannoon illee haala gaariin nu simata achitti haadha manaatti yaallee scholarship kennaniifiiti barnoota ofii Filippinsitti ennaa barattu PhD jala qabdee turte kutteetiin hin galte na waliin fixee jennaan achi ammoo carraa kennaniifi deebiteetiin isin illee PhD degree ofii fudhatte bizinesiin. Waaqayyo isin gargaareera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii Dr. Korso waliin qaban ammas akkuma itti fufetti kutaa isa jalqabaa kanaan xumurreetiin jenna. Kutaa itti aanutti Dr. ergaa Ameerikaa dhufaniin booda maal godhaaran ergamni isaanii maal innini ka jedhu ergama isaanii ka biraatitti darbineetiin jenna waan nu wajjin turtaniif waaqayyo isin haa eebbisu.